Abbaa manaatii akkana gadi jedhu jaallu akkana ol jedhee akka inni deemu barbaada jechuudha. Jaarsa kan ta'e tettee borciin baasin. Kunoo. Dhiirri wallaahi dhiirri dubartiin haati mana tante osoo ati lubbuun jirtu borcii baaftu tuffii sii qabdu jechuudha. Situ dayyuus. Akkamitti haati mana tante odoo sii waliin ciiftu borcii baafti. Hinduu ta'eeti. Amma asli kana yoo laaltan haati seenaa wallaahi sheeppanyaa ajaa'ibaati. Takka borcii takka hin qabdu. Qirsiin gamaa gamanaa kun sheeppiin gamaa gamanaa kun kan ajaa'ibaa kana jechuudha. Maashaallah akkasii jechuudha. Miskiintichi kiyya hirriba keessa ol ka'ee jedhu dunquqqaayaatu maan akkuma jaarsaa jechuudha. Dagalee madhaatee ka'ee achiin gad deebiin rafaa jechuudha. Isiin illee achuma kaatee deemtee kushiina dhattee ruuziidhaaf lukkuu kana qaxaaqaxattee deebanii rafan. Hin jiru jechuudha. Wadde wallahi billahi. Hadiisu sahii oofi mee osoo yaadin nafaartite oofi. Walla oofi miira keessa galee waan turu cufi leenca kenniif kenni dhaqoraa oofi lubbu. Ana fakkeenya godhu gorti mammadoo mataa qulfi oofi. Hin jiru bar akkamitti jaartiin teessan uduu sigila jirtu borcii baafti. Kana bar. Bakka hin borcii baafti. Inni borcii baate isin borcii baafte. Waa xiqqoo qonna jennaan kun akka nama goodda bahee jechuudha. Tullu diimtuu. Yoo godhuu dadhabe itti nyakkisu akka isin jara. Tullu diimtuu tana baheetitti jedha. Dawallee himiif kaa yoo sirriitti godhuu dadhabde itti nyakkisi jeen akka yaaddooftee huqqattu. Akkasii bari. Hayi. Nyakkisuun eessaa oolaa yoo akkasii isitu nyakkisa bar. Kan akkasii isitu nyakkisa. Akkasii san inni ofii danda'e nyakkisuumi isitu nyakkisa jechuudha. Eessaa nyakkisa kamaal dalagaa jiru nyakkisa bar. Yoo waan gaarii godhaa jiraate nyakkisa. Isitu nyakkiftee inni gadi ol dhumatee jidduu tanatti furdataa. Akka waan hudduu guduunfatee nyaatee duuba kanaan hudduun qabu akkana jira kunuun. Dhiirri miila qaqal'ootii fi garaa guddaa hota hudduun qabne maali? Ukkoosan bar jechuun gizee nyaatu jechuudha gammachuun qabu miti bar namni yoo jaartii ofii gammachiise gammachuun waa nyaata hudduu guduunfatee nyaata akkana wanna dhee taa'ee. Kiyya miilli furdaa akka inni gahu argite goobati daba. Wallaa billaa asliin kun amma rabbii waa hunda numa kenneef waa hunda. Asin dura gaafadhe jaartiin tante akkamiin borcii baasuu didde mashallaatti seenaa borcii qabdu na tashinaan jedhe hindoo enaan jedhe jaartiin tiyya borcii baaftu na jedhatti. Hindoo enaan jedhe akkamitti jaartiin tiyya borcii baafte na jedhatti. Akkana dhiirri jechuudha qoftoon jechuudha. Maal gootaati jaarsaa inshaallah ka cinaachirra ciifte irratti kaleessallee cinaachuma san irra jirta haddallee cinaachuma san irra jirta borullee cinaachuma san irra jirta. Gaafkaan isiini ulfajjee sadii garaa qabdiidhaaf borcii ji'a torba garaa qabdii hin beektu jechuudha. Ifaa dhaamsitanii dalgatti waliin godhinaa isin istaayilii garaagaraatti waliin kennaa cinaachisee galee bada jazbaawwan. Wallahi dalgan ciisinaa faaraan kunniin warra ifaa dhaamsee dalga ciisuus isin gorsaarte isin galumane ittiin. Galgala ruuzii nyaattee waliin hin rafin. Galgala timira dayyuu sitti dhageeffadhu timira loozii aanan ammas jechuudha damma walitti daakiiti obaasi galgala daddaafi obaasi lukasaa kana qaama isaa kana susukkuumi haa gaddidiriirfatu miisaajii goggodhiiti raffisi yoo dhiira yoo jala deeman dhiiri namarratti korraati. Dhiira yoo akka koonyi kas godhanii jala koonyi. Abiitti dhiiraaf saalli maatii takka waan itti qicaan keessaa qicatan itti maadhiisa kana beeku maata. Ammoo jechuudha akkasii kunuunsitanii gana mallee qursii irratti akkasitti babbadati. Dhiira saalli maatii baankiin waan keessa kaatte keessaa fudhatta. Amma baankii keessaa birrii qabane xaqxaq gootee baasuu hin dandeettaa? Hin jiru kaa'eessa jireessaa keessaa baafta. Akkasii itti qiccee keessaa qiccee. Galgala sa'aatii sadiitti itti qiccee keessaa qicadhu ganama osoo subii jedhan kan keessaa qicadhu. Wallahi ittiin dhiisin maaliif jennaan guutee gabbahee gara biraatti hobobsa. Ansani wannan jibbu. Itti aartee jechuudha qoffeetti dhaabaa hin jedhaa jaarsa kan kee osoo waliin argin guyyaa sadii gabbahee alarra fixee dhufaa jechuudha waan ati mana keessa itti qoccee. Tamisaa itti qicce asraa keessaa qicadhu asraa itti qicce galgala keessaa qicadhu galgala itti qicce harkan keessaa buusi. Itti qicci keessaa qicci. Dhufuun akka jetta waan haati seenaa hambifte wayitu yaati kun. Deefa mana waliin.
Gaaf jettanii warri haadha faaxeetti ergitu mala jettanii natti dhiyaatu. Haati faaxeedhaan waa himaa jirti rabbi jedhi fi naanyee akkuma galteene. Waan haadha seenaa irraa hafte jedhaa laala gidee amma misaa nyaachiftee buna obaaftee keessaa qicatanii shaaworii seenee dhufe. Dhugaa jettee wallaa jiidhaa kunoo. Amma laal jiidhaa laal mataan jiidhaa laal haati seenaa amma akkasii bar ganama subii biraa kaati waan subii itti kennite otoo fuulli hin gahin keessaa buufatti. Amma asirraa misaa nyaatanii kanaan buna dhaabdee wallaahi buna dhaabdee hixaana kana aarsitee ladda deddeemtee luka kanarra kaatee quba guddaa kana tuttuttee mina jejjettee achuma kootumee surree takkas kan jedhaan akka waan surreen bakka jirtu hin beekne bar gizee nama achi jiru jechuudha kootumee surree takkas kan jedhaan surree kennu Kiyyaan koo lubbuu sira leetoo si kennan jenne kiyya ol faanaa dhufee si dhabee bara bifti. Diyaasbooraa takka wal jaalanne leenca si kenna jettee guyyaa mitiin naa kennu dubbee maa habibti. Habibi diyaasbooraan jaalatiin akkana illee jettee. Ila kiyya seenaa dalage amma dhungoo san abbaa jaa kenni gifti galaarii guuti lubbu kenni. Asilaayyu dammatti haasayaan fiire. Gifti galaarii ababaa soddoma adii afurtama kennuun gifti galaarii guutame. Dhiirri dhugaa jettee haadha faata jedhee puushina godhu hin jiru dubartiin dhugaa jettee puushina godhu hin jiru kan mana kiyyaa ammoo kolfuu bicha kolfuma qofa kolfuu qofa viidiyoo waraabbachuu qofa. Abdan kenna gifti galaarii takka jenna yalla. Gubadhee isinii. Ababaa afurtama. Ababaa afurtama. Na gubdan. Lubbuu abisiyu. Ati lubbuu jinnii maaliin jedhin. Na bira teettee. Diyaasbooraa wal jaalanne wallaahi beeytu ati. Abbaa fi yaadadhu qabi. Ababaa afurtama namni tokko ababaa afurtama kiiwaati immoo eega kiisiin eegalte kiisiin taabiti. Habbaa baay'ee si gaafata kaabannaati isheen qonjoo torban lafee firii torba qofa kenne bifti. Seenaa dalagaa torban irraa si yaadadha. Leenca sii kennaa. Aboo leenca mi ababaa afurtama kenna. Doonaati kana naa guutaa namni tokko otoo aslii hin guutin doonaati kana naa guutaa. Haftee koo naa guuti. Naa guutanii ana amma eega aslii yoos biran tarin. Giiftariti yaa akka itti kennan hin beektu ani kiizingii kenni jennaa wannoo kenni ta'e san irree onnetti deebite. Argitee odoo adda Lubbuuta maduraa san kenni san. San kenni nam waan ni san abbaa torbaa. Leeyoon jabaadhu miira keessa galii doonaati abbaa digdamaa tana guuti. Indee namni askaayiroo keessa taa'ee giiftara kiyya taa'aa jira namni. Nuti ababaa afurtamaa nama kennu dhabne. Ruqiyyaa Habibti! Yana innan! Ababaa afurtama namni qabu hin jiru gifti galaarii takka lama jenna ababaa afurtama. Wallaahi haati faatee ulfaa akka abjuu keetii rabbinaa haa godhu. Qooyaa asirra isinii kaa. Iddoo kun ababaa afurtamni kun hookan jala kan. Namni tokko Abjuu keetii rabbinaa haa godhu. Guys, let's go. ababaa firii takka takkaa tana bar firii afurtama. Wiini shan qabarraa funa jabaadha. Nama nama kuma lamaaf dhibba sadii jirtani. Eeywa. Irraa funa jabaadha wiini. Akkana thank you so much Yaasin akkana isinii. Wiini irraa funa jabaadha hundi keessaniyyuu. Gizee sadi akkana tuttuqa. Achi booda geemii lamaaf sadiin booda ol seenna. Kottu bahii mareeti naga. Jillit. Family let's go. Ijoollee aslii bira kutuu qabna malee nu bira kutuu hin qabdu ababaa afur guutaa. Ababa afur Habiboche, Fikiroche, Maroche, ababa afur. Dunge. Donaati. Yaa Rabbi ijoolleen tiyya wallaahi guutuu beene malee tokko fa'a. Keebeeki lama jenne kaa mee ati onnee qabdaan na dursiin argita. Lama jenne nuti amma. Family naa guutaa doonati abbaa diddama. Doonati abbaa diddama naa guutaa. Family an nama qabu nama kuma meeqa kana keessa arashee miidha wallaahi billaahi. Doonati jedhe bar doonati naa kenna. Doonati abbaa diddama. A'uuzu billaahi. Makka fafayaa hiyyeessaati manni kiyya kun wallaahi billaahi. Makka fafayaa hiyyeessaa. Makka fafayaa hiyyeessaati manni kiyya. Ara guys double. Leon kiyya thank you galatoomnaa dhiis. Jabaadhu kumaa koo jabaadhu ay jidduun tabiraa eegalte yaa kumaa kiyya silaa isi manaa kennu qabda doonaati manaa kenni kumaayyee doonaati manaa kenni habbaa 10 si hafe kumaa doonaatiin habbaa 10 laazim nama tokko guutuu qaba.
Si malee nama hin qaba. Nama si malee hin qabne doorsisi. Akkana kun bara obboleessa jechuun akkana bara. Asirra qaba fooloo naa godhaanii isaan sadiinuyyuu. Asirra qabaati fooloo naa godhaanii. Asirra qaba fooloo naa godhaanii isaan sadiinuyyuu. Warra isaan fooloo gootan fooloo isinii deebisa. Asirra qabaati. Talalle himmonalle tapi gora ori kun. Namootan. Ruqiyaan fooloo naa godhaa kebeekii fooloo naa godhaa. Yeroo sadi iskiranii bilbila akkana tuttuqa nogalchi jedha. Taap godhi ani shaa baalee jedhee baaleen maqaa nyaatte gowwa. Dhiirri baalee gowwaan hin jirtu. Nagalchi jedhee eessa si galcha? Wallah bilaa namni maqaa baalee qabatee gowwaa ta'u. Takka qofaame. Maqaa baalee qabatee. Takka qofaame. Taa'ammaa takka qofaame. Deeginata jijjiirata. Sadii taakifti gaalaarin kiyya. Guys, wal gargaara bannataችሁ taaf godha. Wal gargaara gadheen akka nu daffarre. Yeroo sadi taaf godha bira ga'uu genne. Ara bira ni genna gisee sadi guys. Yeroo sadi takka lama sadi. Habibti nuti afur hin baane afur. Ana bira rabbuma jira amshi. Yoo malqiyaama nu dhaqqabdu. Yoo ujoolleen keetiif bar ujoolleen kee midhaan nyaachuu qofaan nama du'e caalani. Urjii koo Habibti Ruqiyyaa kiyya. Yereennat. Rabbi sinamil keetu. Thank you so much. Thank you. Lugaara wani jedheen nama jaaltani. Ta diaspora sun. Aftee koo thank you galatoom. Bannataችሁ jabaa wal gargaara. Kiyya tana kiisin kiisan abbaa jaa qofa sefe Habibti ati. Jaarsi manatti galuun oolu dalagarraa wayineenat. Rakkoon diaspora jaarsa qabdu sanuma osfaana kana hundisii boqonnaa dhamii kun olool jedhe. Kiyya your husband come in the house. Hundisi onnoo hin deemne hin sobdi. Osfaana moo takkaaf duwwa. Jana na sila kama na kanitan kana kiwi illesh jalqaba na kanitan haftee kiyya galatom Leon thank you Tokke thank you galatom Dunge habibi Adabbii tokko fa'a. maali takka duwwaa ta'an adabbiin tokko fa'a malee. Simooya ka amma simooya waan ta'eef. Maali inshallah asmanna mooya ani mooyu maaltu beeka waan waaqaa. Ammumaa akka angoota ta'e nan faarsine. Hadiisni kee kun akkasii harka waliin dhoofne. Deemachi hadiisa maaliiti? Trippilii wal gargaara faamilii. Anna tachi trippil guys wal gargaara trippil. Wanni akka trippilii nu fayyadu hin jiru guys. Shantaana biraa ol fagaanna abdii kutatti. Guys wanni akka trippilii nu fayyadu hin jiru trippilii kana keessatti teeppii takka akka fayyadama. Sadiin wal gargaara hayyee. Akka trippilii guys. Sadiin wal gargaara tokko duwwa. Sadiin. Ara wal gargaara. Kaya dabbi fudhu. Wiinii jaha qaba. Inshallah. Eka wiinii jaha qaba. Bar nuti moo malee nu moo hin jiru asran. Okay rakkoon qaba. Tapi gora nu moo waddi. Wiinii jaha qabna. Family waan biraa naan godhina. Qimamoota tiyya waan biraa naan godhina. Yeroo sadi qofa akkana naa tuttuqala. Ruqiyyaa foloo naa gora. Urjiyyee foloo naa gora. Gizeen sadi qofa Amma namni kennitan koofiyaa kenna. Gifti gaalaarii kenna sadi qofa. Waan biraa sagantaan bara yeroo sadi qofa taaf godhi dhiisa achiin gara kaan. Yeroo sadi bicha. Amartii tiyya sanii miti. Mami mana madam wada qorgin bar yenna namoo taaptaabii qofaan kuma sadi fidee simoo. Deem qorgin bari maal jettaa miti. Urjii onnee kenni onnee habbaa godhan. Dhageeffadha shamarran mana kanaa qofti dhageeffadha. Shamarran mana kanaa qofti dhageeffadha. Maalummaa keessan haati faaxee haa bartu kullu qimamii mana madam wada qorgin bar. Warri harki keessan jiidhallee shiita. Ababaa sagal guuta qorgin bariin isaa abadoo ababaa sagal guuta isin. Ababaa sagal family. Abaaboo sagal. Ababaa sagal. Okay amma wal gargaara bannaatachu wal gargaara amma wal gargaara. Ara guys wal gargaara guys family wal gargaara. Habibi kiyya galatoom thank you ulfaadhu wanni ati yaadde hundi siifaa guutte wallahi billahi no have word for you thank you ulfaadhu mataa wal qabadhu gaafa namni gadi ta'e tante olaa taatu. Ara guys wal gargaara narra duulaa jiranii na balleessuudhaaf halkanii guyyaa hojjetaa jiranii wal gargaara isa bichatti ilaalinaa guys wal gargaara isa bichatti ilaalinaa diimannaa tachu wal gargaara ara wal gargaara isa bichatti ilaalinaa guys wal gargaara akkuma sagaliin bayanii isa bichatti ilaalinaati nama lama qofatti illee ilaaltu.
send the gift, if you give me gift, give me kissing. Na san kendi gift galarin hagutu la ilaha illallah. Me amma manigani gara zo kissing kila matati turte bar. Ni kora kora ni Ingilifan beku diaspora na Banna da chuwar na yala girtan. Na me kan na yala jir. Me giro sadi ko pataptam na gola. Kisi sadi ko. Isir rakisa yero sadi. Namni kuma takka jirtan kun yero sadi ko pataptam na gola. Kisi sadi ko. Yero sadi. Ko to vai de mali da itun zari de ha boyani. Ne uti. Kisi sadi guys. Kisi sadi. Kisi sadi never give up. Wallahi abdin kutannu guys. Abadan abdin kutannu. Rabbi jir abdin kutannu. Doktori Gilafin kamnu guys. Gilafin kamnu. Yani ta kisingi sa. Gilafin kamnu. Toke gilafin kamnu. Ingilifa barreza ajalatin beyti muchattina afaan Oromoo dagatte. Gilafin kamnu guys. Ingilifa barreza. Osfana it is done. Osfana kalesa Gilafin kamnu. kale dhuma teori. Starbucks isi affeera jedhesi dhabe bar VIP teetteeti. Ani hiyyeessa biyya baqaa jira dhufe waan ta'eef duubaan na teessisan. Yaa. Ingiliffaan akkaataa itti takkiisingi san kennan baratan hundi isaa Osfana it is done jedhama. Katakka Ameerikaan dhaqin zarii Ameerikaan qabne hundan naa barreessaara. Urjiin eshi achi jirti. Eshi haa ta'u. Haa ta'u. Yaa kiwiin adileesh tirippilii keessan naan kennite waan naa kennite sana mi'amma. Ka'ee adabame maal qabdii si kennite miskiin akka ta'eti. Talashi. Iman guys bannatachu yoo waan biraallee dhabne ammoo yetamuun nan gubu wiinii tana haa balleessinu bannatachu. Sun gaafa dubrummaa kiyya dhuftee balleesse wiinii balleessa. Adabbii tokko fa'a. Balla wal gargaara. Sirba wanni osan itti banattee reacting kaatee shubbiftee akka nama jaalala kiyyaan gubate nan shakkiin jettee nan shakkiin maaloo jettee naa sirbita. Yalla. Biyyee nyaatta. Yalla. Bakka kabaree na faarsoon jaalala beeka ka'e abiifti. Dafi. Kamiin. Ati namitti mataa fakkaata yoo sababaa kee sirba san jaaladhe. Namitti guddaa dhiyoo kana nan shakkiin maaloo sirba baase dheengadda guyyaa sadii dur. Asaanti. Okay. Ishi ta'uta godha guys kalaas. Okay. Tokkoffaa san lammaffaa. Lammaffaa qucci bidiggi 500. Ay, boolesa kee bar ganama galgal ispoortii deemu jira bar. Kas ispoortii asalxaanyii keeti. Sadaffaa kolgeetii ija dibatta. Arfaffaa walau kana osoo diqaalalee taate osoo sirraan dhalle rabbi nan ajjeesinii jetta yeroo kuran. Nama biraatti waadaa gale ka odoo sirraan dhalle rabbi nan ajjeesin jedhee dheengaddi matana waadaa. Qixaatidha waadaa galtee galuu baattee dantaa keessan. Tola baay'ee. Diqaalaa nama meeqarraa dhalee guddisanii rabbi jedhiiti. Ani yoo warratti ergadhu jettee halaala leensi fuudha yoo didde jechuudha. Laan fedhan amma isa nama saniini diqaala mallee taatu rabbiin ilmoo sirraan haa argachiisu innee akkasitti okeedhee waadaa walii galle. Adabbii fudha jedhee abbaa irraa dhaluu barbaadu si beekamaa rakkaname. Minyootii kenna galladhe malee minyootii keetii miti. Eenyuun kakattee jedhaa carraan irra qabame. Yadda. Kalaas okee. Guys sirba qaxxaamaa fi bannaa taachuu takka nama mo'achiisa rabbiidha. Garaa naa hidhadhaa takka nama mo'achiisa. Kayyaan yoo nama otollee waliin gubu hin adabamta. Sirbi. Rakkoon qabu. Yalla kaydama. Maali surreen ta'aa jirta? Tolka'uu didduuf. Ma surree no surree danaa jaakiyyaa miti surreen. Guys qo'ata haadhumu kun dabiliin kun haadhumu dabiliin. Ababaa lama deemi tara namni lamaayyuu kenna. Dabiliin kun guutuu qoyyallaa sirba banaa faamilii wal gargaaraaf rabbiidha. Abdiin kutatina rabbi jira wal gargaara. Rabbi jira abdiin kutatina wal gargaara. Wal gargaara faamilii. Mucattiin eessa isa abbaa jaha jennaan. Guys double. Ya Rabbi kiyaa guutaa double. Kiyaa this gift sending this gift. Guys double. This. Wal gargaara kakuma sadi bira ultara. Double. Guys double. Queen, I love you. Eban nu dursan wini torba qabna bannata chu wal gargaara wudoch. Wal gargaara double ya. Guys bannata chu. Ala double wal gargaara Malee namni biroo hin jiru guys wal gargaara. Ijoollee kiyya. Rakkoon ijoollee kiyyaa injifannoo ofii eeggatuun beekanii bara. Wal gargaara kumaa iyyee galatoom ulfaadhu dhiiga kiyya.
Omamiti lubbu kaisir omamiti. Gilaabii namni argate hin jiru urjii. Sitti xiqqaata gootitti tenna omamiti. Leencatti mala yookumni lama dhibba afur malkatti jirti ka idannas. Sitti xiqqaata. Wal gargaara gaa'is rabbeeraati kuma shanna galcha wal gargaara. Abshir. Rabbeeri asli nazzullumin. Wallahi kuma lamaa fi dhibba sagalii shantamii shan argatte reef. Fuudhi asli. Family undu kesan tapi kora come back agonu. We need come back. Namni kuma afuri azir tu kun dikena imam mana madam bannas yele ko jo rabbin jarta na gazi aken ka jarta qabdu jarta keti fi afan ke afan qur'ana ha go kitab tab kuma ki ya habibi yalla habibti hena tapi kora undu ke why كانكتي وايد دونجي ربي هذا يلا حبيبتي تابي قول وان كسلمان يعني علم والغرغره كامباغونا والغرغره فاميلي تريبريكان والغرغره تريتي تابي قول انا بقول كوم ممبري تاي كوبلينك تريبل نكم يلا نتربنا تاجو تريبل غاز يوسف تريبل غاز تريبل نمني كوم افريكو يرو ذني كوم تريبل كوم غرالم تو كوم تاب غونا هنن جفن يلا حبيبي وجه ترتيب ما كمنا كم شيء دورنا تاب غونا يرو سادي داج جزء سادي thank you قلتهم ما family يرو سادي family شو وداج كومبليك شير ريبورت guys نحن ندونغا تو كم دبا مكيسين كده نحب سدنا كنا أنكر جلكابا ما قالارين تيا كيسين كده أنقطة أما مالتاتن جارتي تقاله جارتي برجرا بود سيرونغا تاكوي كده دلقاده Memberi tahun together. Tapi gora Dakabi. Wallahi tapi tesan. Mama dolen gargara. Jailan thank you gole toma wallahi wori tabtam na gurarta Nusen ilma ba to kicha. Thank you wallahi. Wori tabtam gura jirtan jechan sinifin ka bada. Let's go. Dia sadi guys. Yero sadi. Gize sadi. Hey, you go. Hey, wadana barda.